Ashamar kafune daawwattoota fi hordoftoota AGM akkam jirtan nageenyi baraadha nageenyi rabbi guddaan bakka isin jirtanitti isinirra haa jiraatu jecha arra oduu gammachuu takka qabannee isiniif dhiyaannee jechuudha oduun gammachuu guyyaarraa siidaan gooticha Oromoo hayyuu Oromoo wanti garaa nu nyaate wanti garaa keenna yaate garaa keennatti dachaate gara feetan nu geessa ka jedhee Haaji Adamii Saaddoo icciitii saba Oromoo diinaaf kennu didee barreeffama fuula didanii way qabu akka daabbootti nyaatee icciitii qabsoo Oromoo diina jalaa miliqsee siidan isaa magaalaa godina Baalee magaalaa Goobatti ijaaramuuf waan hundi akka xumuramee fi ijaarsi siidaa sanii parsantiin 85 akka xumuramee hammi murtaa'e qofti akka hafte Wajjirri communicationii magaalaa Goobbaa nu beeksisee jechuudha. Kun waan gammachuuti. Waan nama gammachiisuudha. Waan injifannoo guddaadha jechuudha. Siidaa kan akka hin ijaaramneef diinonni Oromoo tarkaanfii isaan fudhataa jiranii fi qeerroon kenna ummati kenna siidaan gooticha Oromoo bakka dhaloota isaanii magaalaa dhaloota isaanii godina Baalee magaalaa Goobbaatti akka ijaaramuuf aarsaan kaffalaa ture hin yaadatamaa jechuudha. Aarsaan isaan kaffalan hin yaadatamaa jechuudha qeerroon kenna. Baatii naannoo waggaaf deema. Gaafa qeerroon godina Baalee magaalaa Goobbaa siidaan Haaji Adamii Saaddoo magaalaa Goobbaa keessatti akka ijaaramu gaafatan nafxanyoonni magaalaa Goobbaa keessa jiran qaama mootummaa waliin ta'uudhaan aarsaa nu kaffalchiisan hin yaadannaa jechuudha. Qaamni mootummaa nafxanyoota gargaaruudhaan siidaan Haaji Adamii Saaddoo akka hin ijaaramne akkamitti akka orgaa ture hundi kennaa yaadannoo as dhiyooti jechuudha. Siidaan kun gaafa ijaaramee gootota siidaan kun akka ijaaramuuf diina dura dhaabbatanii waggaa tokko dura nurraa aarsaa taansan hin yaadannaa jechuudha. Siidaan Haaji Adam Saaddoo jechuun seenaa isaa bal'inaan gaafa siidaan sun ijaaramee siidaan sun eebbifamu eebba siidaa sana isaa waliin wal qabsiisee seenaa Haaji Adam Saaddoo bifa ajaa'ibaa ta'een dookumentarii ajaa'ibaa kana akka isiniif dhiyeessu gamanumaan waadaa isinii galaa jechuudha. Arra kan isinitti himu siidaan isaanii ijaaramee parsantii 85 xumuramuu qofa isinitti himaa jechuudha. Haaji Adam Saaddoo eessatti dhalatan? Eessatti barumsa amantaa Islaamaa baratan? Barumsa kaan eessatti akka baratan? Qabsoon isaanii maal ture? Amna qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti maaltu isaan mudataa ture? Akkamitti waraqaa san nyaatan? Akkamitti icciitii qabsoo Oromoo wanti godhan? Akkamitti du'an? Waan jedhu kana tokko lama jedheetiniin barreessee bifa viidiyootii fi dookumentariiwwan garaagaraa irratti hojjedhee isiniif dhiyeessa. Ammaaf ummati Oromoo hundi baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Maaltu warra akkatti na gammachiisa beekanii? Isinis akka gammaddan abdii qaba. Biyya san keessatti akkuma waliin argaa jirru yeroo Oromoon biyya bulchaa jiru keessatti goototi Oromoo kabaja hin qaban. Hayyoonni Oromoo kabaja hin qaban. Warri kabajni kennameefi sadarkaa mootummaa federaalatti siidaan ijaaramuuf warra akka Minilik warra Oromoo miliyoona 5 ol waggaa muraasa keessatti lafarraa fixe. Minilik yeroo Itoophiyaa bulchisan keessatti naannoo waggaa 20 wayii bulchee naannoo waggaa sanii keessatti jalqaba bara 1880 irraa kaasee Minilik haga gaafa du'uutitti ummata Oromoo yoo xiqqaate miliyoona 5 ajjeesee jechuudha. Kaan hin gurgurate akka gabraatitti akka namni horii gabayaa baasee gurgurante nu gurgurati. Kaan hin ajjeese, kaan jumlaa fixe, kaan harmaaf harka mure. Waliigalatti Minilik ummata Oromoo miliyoona 5tti lakkaa'amu lubbuu isaa lafarraa balleessee jechuudha. Arraa isa saniif Dr. Abiy Ahmed masaraa isaa keessatti siidaa ijaaraaf. Haayila Sillaasee waan ummata keenya godhaa ture hin yaadattan dhiiroo qabsoo qonnaan bultoota Baalee gootonni Baalee akkamitti akka ofirraa faacisaa turan hin yaadattan. Haaji Adam Saaddoos achi keessatti yaadanna. Haayila Sillaasee ummata keenya akkas godhesanii arra siidaan magaalaa Finfinnee keessatti osoo Oromoon biyya bulchu ijaaramaaf garuu warri waan san qolate warri ummata Oromootiif qabsaa'e arras kabajni orgame waggaa kana gaafa Haaji Adam Saaddootti siidaan haa ijaaramu jedhameetiniin qeerroon gaafatetti qaamni mootummaa nafxanyoota walii ta'uudhaan qeerroo meeqa nurraa akka ajjeesee meeqa akka nurraa hidhee meeqa akka nurraa madeesse hundi kennaa hin yaadannaa jechuudha. Garuu san hunda keessa dabarree qabsoo kennan aarsaa kennan mootummaan osoo hin ta'in aarsaa kennan aarsaa qeerroo Oromootiin
arra siida Haji Adam Saaddoo ijaarrachuu dandeenye jirra. Gaaf eebba siida isaa seenaa guutuu Haji Adam Saaddoo bifa ajaa'ibaatiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Injifannoon kan ummata Oromooti, injifannoon kan saba cunqurfameeti, injifannoon kan qeerroo Oromooti. Kana tasumallee shakkina wanti amma deemaa jiru kunillee hin sirraha. Ummati Oromoo hin kabajama. Hayyooti Oromoo hin kabajaman. Gootonni ilmaan Oromoo warri ummata kanaaf jecha kufe hundi isaanii kabaja argatu ta'anii jechuudha. Kabajni isaanii guutummaan guututti ka argamuu danda'u mootu gaafa Oromiyaan walabomtee jechuudha. Walabummaa Oromiyaatiif immoo hin qabsoomna. Oromiyaan hin walabomti. Siidan Haji Adam Saaddoo ijaaramaa jira. Hundi keessan ummati Oromoo bal'aan baga gammaddan hundi keenna gammannee jirra. Wanti garaa keenna yaate garaa keennatti dachaate gara feetan nu geessa goota akkana kanaaf siidan ijaaramaa jira. Ulfaadhaa galatoomaa seenaa isaanii bal'inaan gaafa siidan kun eebbifamu qabadhee isinii dhufa. Sagantaan tiyya tanumaan raawwattii gammachuu tana isinitti himuu dhufe kan gammachuu kana isinitti himu tolchaadhaan hordoftoota kenna. Tamsaasni kenna idilee guyyaa aanolee global media irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf YouTube channel kenna subscribe godhadhaa. Akkasuma page Facebook kenna like follow godhadhaa. Yoo page Facebook kenna like follow godhatan yoo YouTube channel kenna subscribe godhatan tamsaasni kenna idilee guyyaan bifa salphaa ta'een ufuma isaati yeroo nu asii gadhiifnu kan isin bira dhufu ta'a. Ulfaadhaa guddaa galatooma isin jaalannaa sagantaan ta'een irraa kanumaan goolabamti sagantaa birootiin bor hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. AGM 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 siyaasa saba isaa giddu galeessa godhachuun injifannoo sabni ammatti argate itichaa injifannoo caalmaaf hojjechuuf humna nama baratee fi ogeeyyota miidiyaa keessatti ogummaa garaa qaban hedduuf cina hiriirsuun hawwii miidiyaa sabni Oromoo qabu na dhabaasuuf bifa haarawatti of ijaaree adeemsa haarawaan saba isaa tajaajiluuf haal duree hunda xumuree dhufaa jira. AGM miidiyaa seenarra dhaabbatee seenaa hojjechuuf dhaabbate. AGM seenaa kaleessa fakkeenyaa fi bu'uura godhachuun uummata Oromootiif seenaa hojjechuuf dameelee isaa Afrikaa fi Ameerikaatti babal'ifataa jira. Maal kana qofa ogeeyyota ogummaa fi muuxannoo gaazexeessummaa qaban baddaa fi gammoojjii baadiyyaa magaalaa Oromiyaa hunda keessatti qacaruun rakkoo uummata Oromoo hundaaf sagalee ta'uuf ulaagaalee hunda guuttatee dhufaa jira. AGM seenaa aadaa duudhaa fi falaasama uummata Oromoo sirna gita bittootaatiin jaarraa tokko oliif harkaa awwaalame qotee qoratee baasuun dhaloota dhaalchisuuf of humneessee ka'eera. AGM injifannoo qabsoo qeerroo Oromootiin argame akka deebi'ee hin laafnetti uwwisa gama miidiyaatiin barbaachisu hundaa laatuun injifannoo haqaa fi abbaa biyyummaa Oromoo itti mirkanaa'u argamsiisuuf ni hojjeta. AGM odeeffannoo waqtaawaa fi sagantaalee bashannansiisoo fi barsiisoo ta'an haala miidhagaa fi hawwataa ta'een gurra hordoftoota isaa biraan gahuuf waan biyyaa fi addunyaan keessa oolte quba isin qabaachisa. AGM faajjii gootummaa saba Oromoo. AGM 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 sirna gadaa ulee walqixxummaa madda diimokiraasii mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa seenaa dura abbootii keenya yaasii fakkaananii kan madda walaabuu kan luba shananii kan waggaa saddeetaa ganna saddeettamaa kan waggaa gurraacha kan jijoo gurraatti singee fi ateetee kan malkaa malkaata hundee kushii irraa AGM Richi dubbata AGM AGM miidiyaa ummata gurraacha Afrikaa harkaa fi dhageetti odeeffannoo haqaa dhaabbata ummata ohartiif barnoota sagantaa qulqulluu hin qaburee maqaa AGM 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 Dimokrasi mallattoo tokkummaa ibsituu aadaa seenaa dura abbootii keenya yaasii fakkaananii kan madda walaabuu kan luba shananii kan waggaa saddeetaa
ganna saddeettama kan waaqa gurraacha kajichoo gurraatti singee fi atete kan malkaa malkaata hundee kushii irraa AGM Richi dubbata AGM Media Ummata Raja Afrika Arka fi dhageetti odeeffannoo haka Dhabbata Ummata Ohartiif barnoota Sagantaa qulqulluu inka buure maka AGM Ummata irraa ummataaf